Kamera si kaya may dubbadu cigar gani. Eenyutu dubbadda kaameraa fayyada? Kan na dubbada. Maali humnatamni sitti utaala najjeeftee jirta. Qaamni ishee kun guutuun fayyaa nan qabu. Akkuma kaameraa dubbatti na tumtee najjeesu jirtu sanitti kaameeruma duratti akka Oromoon ilaaltee agartutti najjeesi malee na sunu an kaameraa dubbattis wanni ulee najjeeftuu hin jirtu. Badii kennaatiif ana ajjeesuu deemtaa badii kennaatiif najjeesuun gartee furmaata kasii taatu taate najjeesi. Maal isaa irrallee irraa maali walumaan irraa nutummaadhaan kun badii takka illee hin qabu walumaan irraa walumaan yaana turuu Badii qabdu. Hayi badiin hin qabtu taate Ati badii qabdu hojiir. kana si godha yaa silaa badii qabaadhee hin jechu badii dhiisan beekeetiin badii naaf balleessi jee biratti murteessa badii tamii qabaman Amma irra tarra. badiin tii obboleessa kanaa ta'uudha Amma tarraa dhumaatiin siin deema. ayya maal tarraa Tarraa ta'uu akhiraa. Wanni kaameraa kana biratti si baaseef jiraalla. Kaameraa kana biratti. Ta'a akhiraa guyyaa lamaan isin gabe. Guyyaa lama. guyyaa lama tannaa qabdeeftu waan na bira jiraati waan irra jiraati Aboo bakka fedhe haa jiraatu. Bakka fedhe. ayya Si galee obboleessa keetii minni. obboleessa kiyya obbolummaan tiyyatu kanaaf inni obbolummaa walii qabaannu guyyaa lama tanna badii isaatiif an qixaaxamuudhaan qabaatuudhaan qabaatu buna jettee maan dalaatee uume Kitaalamuu qabdu. haynumaa kophatti na baabattee na turu manatti kophaa na hidhattee gisee kana lubbuu na jeeftu maal balleessee ta'e kun Maana wajjin barbaaddee ilmoo xiyyeessan hin baasee jiru haa eeganni ilmoo san fuudhee booda aboo kennaa ilmoo namaa deebisitee bakka inni jirutti itti barbaaddee dhiisanii kun fira maaliif ilmoo xiyyeessan naan deebisin boo. kana si godhaa na turu ana hojjeessu deemtaati ana hojjeessi ana hojjeessi malee Barnuma duuta wanni na si baaseef ta'a akhiraa ta xumuraa dhaammadhu gamma. Waan ana hojjeessu deemtaan ajjeesi akka ajjeesu duraanis oromoon qoo qabdi badii kennaatiif ana ajjeessu deemtaa badii kennaatiif na ajjeesuun gartee furmaata kasii taatu taate na ajjeesiiti furmaata kee kasii laata Kaameraa si kaaye may dubbadhu ci gargari. eenyutu dubbadda kaameraa fayyada? Kan na dubbadda. Akkamiin jaan kennaadhaan kennaan wayii as keessa jiraatan Haalgee lakkoofsisaa fitiga. hangana qixaatu na sun Lakkoofsi duraanii asirraa fuudhanii darbu. kun hojjeefte an kun akkam jeetiin kan dubbaddaa naa hojjeefte bar naa hojjeefte bar Aboo mana kana keessa anaan tun kitaabee qaba bar haati ilmoon duraa fuudhamte bishaan si kannitee qoonqoo si kannitee nagaan firaasha kanarra fujjirtaarati nagaan firaasha mana keessa si. akkuma kaameraa dubbatti na tumtee najjeesu jirtu sanitti kaameeruma duratti akka Oromoon ilaaltee agartutti najjeesi malee na sunu an kaameraa dubbattis wanni ulee najjeeftuu hin jirtu Bar kaameraa duratti si addatan agartee si walitti hin gara si galchaara. najjeesu kaameeruma duratti najjeesu akka Oromoon hundi ilaaltee agartutti kaameraa dubbatti najjeefte wanni nagaan afaan nagaatiin kaameraa dura dhuftee haasoftuu hin jirtu na sunu najjeesi ammaan tan osoo kaameraan kun laalee argu Dua barbaadaa jiru. Edwaan barbaada kijiba himuun barbaadu waan kana badii takkan qabu kennaadhaaf waa balleesse yoo kennaa san irratti waliin kan furmaata fudhannu taate eeduga walumaa yaanee furmaata irra fudhanna gaa dirqama akka inni ta'e silaa'u ati gaarabbiin taane kan akka direena dirqama akka inni ta'u hin jirtu ani. Waan inni itti hojjetan godhu jiru beekamu. Dhaggeeffadhu. Anaaf beeku anis akkuma gatiin jira. Anis akkuma gatiin jira. Bari ilmoo. Ati bara amma ana bichaan ajjeefnee bara anaa fi ilmooti Gaafa wal marii qabdanii gaafa sammaa kanan fuudhina yoo dhiira taatan anumaan fuudhina. Ana waliin hin fuutani moo addas tuujoo galuu didde. Sababa hundummaan sirraan qabne malee sii miti sii fi obboleeyyan keetiif hin fuunu nuti. Nuti nama kanatti nuti kophaa qabanii qixaatanii nuti. Hono qixaatanii jirtaa ammoo. Najjeesi gaa akkuma kaameraa duuba najjeesanitti najjeesi immoo hono. Barnoota kun beekamaa. Ganduma akka rabbiin nabite ganda gartee warra gurguruu warra hundaan gartee ijoollee hundi nama hojjetu najjeesi immoo wanta wanni ganaa Oromoon na harkuudha qabdeen amma qixaaxaan najjeesuurra guyyaa tokko yoo dhooyitee najjeefte naa jirti na suuraan ammoo du'eetiin jiraatu booda kanaa Oromoon asiin jechuun jira kun asitti itti dhaammadhu makeenuma dhaammadhu waan biraa wanni ati na goote tun lafa siinaftu kan waddi beekuu qabdu waan kennaa maal na godhan waan obboleessi kennaa jiru wanni ati na goote tun du'aan kiyyallee hin taatu waan akka fedhallee ta'u Kus akkam na godhan akkam na goota na duuba obboleessi kiyyaa fedhe bilbila fidiiti amma bilbila amma mana keessaa fudhadhee lakkoofsi dura qabaate fidi lakkoofsa ammatti bilbila si galte bilbila habiraatiis irra bilbilanitti irra hin dalagu kaan hin kaasu si galte hayyee bilbila isaa kaasu as kan nuti ilmoo tiyyeessan akka deebisu goodhii. Sakannaan kun na wajjin wal mariin qabu namni waa balleessu deemu wal marii gartee nama mareetee waan balleessu kennaan matummaan isaatu wanni ilmoo ta'e fuudheef jaartii isaatii mana keetii galfattee asin nutumtee nu ariite. Sababa saniif ilmoo ta'e fuudhee saniin kute yoo haaloo saniin baadhaarraa kan qabattu taate kennaa barbaade irraa qabadhu. An haloon isarraa ba'uu barbaada. Haaloo isarraa ba'uudhaaf immoo inni qabdee ajjeesu jirtuuf hidhaa tan maal irraa ni dhimma. Ilmoo hidhaa waan isirraa qabu.
Awwa iddoo mootan irraa laaffise miti koo na sun itti eetiin jira buleessa. Ashaa yaamamee ashaa naa yaamamee. Injirtu hoo kana dukkaana. Ashaa naa yaamee. Dukkaana kutee sin jiru. Dukkaana kutee sin jiru. Anammoo inni isaa 24 na bira teessee hidhaa harka nyaanna gootee jechuudha. Lubbuun ajjeestu hin jirtu. Yoo ajjeesuu dha qabatte na sun ajjeesi. Awwa si yaade. Usin deebi. Ulee reefuun sun sin geenye yaasoo kana haasoo ijaa. Yoo ajjeesuu dha qabatte na ajjeesi na sun wanni asin na qixaattee qixaata na ajjeesuu hin jirtu. Qonqola na ajjeeftee qixaata waan hunda wanni ajjeestuu hin jirtu. Qoonqoo si kannaan jirani. Silaa baraati. Uleetee kana raafte qonqola isin akkanitan. Uleetee kana raafte ulee kana na jirta kun wayi. Amma seentu ga'een. Seentu ga'ee. Sun baruu leendi. Ilma dhiiraatiif sun leendi akka badii ta'isaniitiif. Barasii bahuun isin jirtu takkitti tana beek. Dheengadda fa'aa fi natti utaaltaan arra natti utaala kaawwatu malu ga'e. Maali humnatamni sitti utaala na jeeftee jirta. Qaamni ishee kun guutuun fayyaa nan qabu. Huccuun irra jiraa yoo Oromoon tun guutuun nan garre wayya malee wayyatti hin jiru na jeesu deemsa. Firraa baasii gara Harkaamini firraa baasa. Baasii tolanii. Harkaamini firraa baasa Oromoo akkana guutuun hiike. jechaan horii qabbadii balleessitanii kana nagootanii ilmoo tige fuutanii Oromoo guutuun jettanii. Ati nasru akka beektutti Oromoo takka ta'isanii dara. seeruma Oromoo guutuu keessatti wanni ati beekuu qabdu badii nama tokkootiif namni tokko ni du'a. Badii nama tokkootiif. Yoo nasru ati waan kanaan ati kutte nuti waa silaa hunaa fi nakannaan sunis obboleeyyanii miti yoo inni kana naa baasu baatee tokkos na godhu teessu harka kiyya jirta hanqa ilmoo tige tuttuu si gadi lakkisu bari yookaan poolisittiin sakannaa. Poolisa sanii maan akkanina poolisa sanii silaana kan ta'e akkanatti namni ajjeesuu hin jiru. Poolisa sanii maan akkanina poolisni akka iyyaa waraana argu. Akka ta'e ilmoo tige fuutanii halkanii biyyaa deemeetiin buliimaas poolisa sana achi dhaabbadee waajjira sana dhaabbadee achi dhaabbadee har'a na agartanii jechaa oola jechuudha. Warra biyya ta'ee uummata irraa laafisa. Bakka inni ibsan bakka kanaa galaa bakka akkasii galaa san tareen gaddaa fi kana bakka san jettee arraas deemnee dhabne san Ati hiika. kennaa dadhabdeetii kan ajjeesu jirtu. Kennaa Fidi dadhabdeetii. fakkannaa boottiidhaan yoo dhiira taate kootuu hidhaana baasii jiin Wallaahi silaa kennaan dhufee sii miti sii fi ganda warra keessan kan guutuudha manaa isin baasa manaa sodaasaatiin ajjeesu jirtu duraanuu. Manuma kana. Isaas akkattiin fidee si cinatti adabee si garisuudha. Sodaa isaatiin wannummaan osootiin is kennaa kan dandeessu taate kenna deemtee barbaadda warra ajjeesu jirtu maal. Fideetiin as kaayee waliin isin jabaqa. Boona ajjeesuun itti gurbaa hidhaa ta'an irraa laafti ashaa maal hin nyaamne. Simbanaar. Yaa bara sulaa Amma waa lama callaadha. Waa lama callaadha. Hiiti himimmaa homiin ta'ulla. Ashaan hin jirtu mana kana. Maali najjeesu deemta maal isa najjeesi gaa dirqumaan najjeesi gaa. Arraa dhaggeeffadhu fuula akka gasi deebiseetiin si fannisee si galtee akkasitti himta haada kaarabaa fideetiin qaama kana guutuu si rakkaba akkaan gartee eda amma ulee edaatiiti amma dubbachuu jirtaani sintuu hin edaa sana xiqquma si daddee. An akkuma nasroo akkuma kaameeraa duubatti najjeesu jirtu sanitti kaameeraa kana duratti maaliif najjeena najjeefne kaameeraa dura maaliif najjeefne namni rabbii sodaatiin silaa'u Oromoo tana guutuun sodaatu najjeesi gaamumaan tana kaameeraa duratti najjeesi akka Oromoo tana guutuun gartutti.